sagalee keetanawe. Diiganii gaara sanaa gaara. Maqaa Yesuusiin akkamitti sobamuu dandeenyaadha amma? Maqaa Yesuusii isa sobeen beenneen na sobani. Maqaa Yesuusiin guyyaa sadiitti abbaa qabeenyaa taata addunyaarra naannoofta jedhani. An abbaa qabeenyaas hin taane addunyaarras hin naannoofne wangeelaan hin sobamu. Yesuus dhugaadha. Maaliif sobdan maqaa Yesuusiin jedheen kiristaanota biratti mana kootti gaafannaan na arrabseedhanii maqaa na balleessaa jiru. Kana deebisuun koo dirqama waan ta'eef isin hin arrabsine. Raajii sobaa immoo alana paasterotiin keenya waan jarri ta'anillee waa tokko baraan jiru. Nama ajjeesanii kaanillee. I don't care. Kan du'aa jiru obboleessota keenya. Dhiiga keenya Oromoo. Ustazni duraan akkas turan. Yaa kan nuti hoggaa maasiyaa hojjennu malee kan galmee teenya barreessitu. Bara tiktaakiin biyya keenya irratti waan milinik nu goone nu gootitti immoo ustazni keenya gara kanaatti deebi'aniiru. Arabaata Geebira lafa kaayinaan jedhu iddoo lubbu'aniin kun borusiifi. Lubbu. Geebira lafa kaayinaan jedhu. Faadha faaxee waan isin gara jabaatee fi beekwaan ustaazotni keenya akkamitti gara kanaatti jijjiiramu rakkina keenya immoo rakkinuma ustaaza sanaati kan jedhu gaaffii guddaatu ka'aa jira. Qoyaan inni hin jedhu atakka abbarnaan jechuudha. Obboleessi kee jaalalleen kee bor nama ilmi abbaa kee ta'u dhiira fudhaa jira. Boleessa keetii akka kanaa dhiira fudhaa jiru. Ati bakka tokko teessee bakka ta'e abaarsa wayii qabdatee hin beeku. Biyya kana keessatti dhiirriif dhiirri hin danda'amu. Biyya kana keessatti durbaaf dubarri hin danda'amu. Yoo ta'e anaafsituu walii galee. Ani nama hidheen immoo kana wajjin nyaata urkusiin kuni. Kana qofaa miti ijoolleen keenya baawwanti jarri hin godhin hin jiru. Ooroota Dr. Abiyyiin illee ajjeesuudhaaf karoora baasaa jiru. Osoo Abiyyi sa'aatii kanatti gaaffii kana dhiyeessee itti heerumaa itti heerume gurra Abiyyi akka inni doonan godhachuudha. Itti heerume Abiyyi ajjeesisee uummata Oromootiif bilisummaa. Adeeraa Rabbiin nun ajjeesinaa giidoon qabanu nama hin qabanu jettanii birri hin qabanu jettanii nun ajjeesinaa adeeraa wallahi nun ajjeesinaa ijoolleen durbaa. Rifatuu nama ka. Kiu jechuun amma ka. Dr. Abiy Ahmediin ajjeesti bilisummaatiif hedduun jiru haadhaku. Abbootiin aangoo keenya yeroo kana keessatti tokko ta'anii yoo biyyattii kana bulchuu hin dandeenye rakkina guddaa uummata keenya irratti dhufu. Namoota nu keessaa ol ba'an namoota nu keessaa bicuusii ol jedhani kana yookiin keenya miti jechuu aadaa qabna yookiin immoo waan biraatti laxxafne yookiin ajjeesuu aadaa qabna. Namoota baay'ee harka uummata keenyaatti du'aniiru. Waaqnis harka uummata keenyaatti akka inni du'e beekamaadha. Waliigaltee dhabuun keenya ijoollota akka kanaa nu jalaa akka inni fixaa jiru. Baruun barbaachisaadha. Kana qofaa miti barre kun wanti nutti fide. Kana fedhii biyyaaf keessatti fedhii ija keessa na gurraachifsitee guutuu akka mataa narra fiqi. Onguutaa qaama na gabbisti. Wallahi dhugaa kiyya wallahi laazim. Amata kudha lama kan Suudii keessa jiru. Dhaggeeffadha. Mootummaa mana kiyyachin irraa diige challenge. Dhaggeeffadha Oromoo. Mootummaa Oromooti kun isaanis intala Oromooti dhaggeeffadha. Wallahi galteetti hin jiru. Wabbillahi kalim galteetti hin jiru dhaggeeffadha. Ijoolleen akka kanaa osoo jirtu dhiirraa akkamitti akka inni wal fuudhaa jiru qofa hin beeku. Namoonni beekaa maraatan uummattoota keenya keessa jiru jedhamee listiin saabee jira. Listii kana keessa eenyu ni jiru. Jireenya sana hin jiraatin jennee akka inni buddeen nyaatu isa goone jechuudha. Beektu baay'een keessa seenaa miliyoon galeessa keessa ture. So gabaabumatti. Gabaabumatti. Baay'ee qaba innaati liggoo qaba. Wanta akka kanaa kun wali galtee dhabuun keenya tiktaak irratti wal nyaachuun keenya afaan keenyatu jiru sun beekanii rakkina guddaa keessa galaa jira. Ooroota paastariin akkanaa tarrafamuusa. Sheekoliin arrafamuun jira. Sheekoliin namaa gadi ta'anii yeroo kana keessa dhakaa baachuun jira. Nuuf waan sheemiidha. Maraatota Oromoo fi kutaawwan isaanii miliyoon dirribaa Wallagga irraa gimbaar qaddamii maraatota ammaffaa Sheeka Roobee Baaleerraa maraatuu lammaffaa gimbaar qaddamii dandis. Affaffaa Amaddii Naggaaroo Jimmarraa ishiin maraatuu bichaa miti kadhattuudhas. Arfaffaa namitti tokko Harargeerraa maqaa ishiin beekuu ishiin kadhattuudha maraatuudhas fayyaan qabdu. Itti fufaa kutaawwan hundarraa maraatuu keessan tokko tokko nu barreessa. Warri Shawaa maraatuu hin qabdu waan ta'eef hin dhiphatina. Shawaa qofatu hin qabu. Jimmi qaba. Harargee hin qabdi. Haadhasiin qabdi. Biyyi keessan baay'een maraatu tokko qabu. Maraatu biyya keessa jiru koomati jaallatee bareessuu keessa raakka dhiga. Maraatuun akkuma jiru namoota keenya keessa immoo namooti nama jaallatan baay'eetu jiru. Jaalalatu sirraa naqan.
jaalala kam jaalala obbolummaa yoo ta'e sirraa fudhadha. Obbolummaa miti. Ani nama jaaladhu qaba. Nama fuulduratti haadha manaa godhadhee. Kan barbaadu jechuudha. Maal akka jedhu beeku si garuu jaalala obbolummaa jaalala obboleettii si jaaladha. Isaan ala garuu jaalala biraatiif bakki hin jiru sin jechuudha. Mataa kee maa gadi hin godhin dhugaa rabbicha tu miliyoonni 60 miliyoonni gara 80tti siqatu mataa kanaa soo qabdu mataa kee akkati gadi qabdu hin barbaadu yookiin immoo mucaasa kanan sii kennu. Maal jetta isa kana sii kennu? Moo ana wayya. Ooratoo biyyi dhukkubsataniirtu. Wanti kun yoo isinii galee biyya tola garuu mimmijeeffanna. እዚህ ታላቅ ተጫዋች ለፕላኔታችን ምርጡ ተጫዋች ሁላችንም ቆመን እያጨበጨብን እንገኛለን። ሁላችንም እያጨበጨብን እንገኛለን። ሁላችን Tapha akkamii akka jarri taphatan hin beeku. Tapha kanarratti immoo isiin gammaddee acabacabaa fi jedhaa jirti. Dhaabannee acabacabnaaf al tokko. Goolii meeqa akka inni galchee hin beeknu. Tapha akkamii akka taphate hin agarreenu. Mee taphichi kun immoo laaluu barbaanna waraabamee nuuf haa ergamu. Ijoolleen keenya immoo tapha jarri taphatan na dhibaa jira. እዚህ ታላቅ ተጫዋች ለፕላኔታችን ምርጡ ተጫዋች ሁላችንም ቆመን እያጨበጨብን እንገኛለን። ሁላችንም እያጨበጨብን እንገኛለን። Akkoo akkamitti vaaziliiniidhaan taphatamuu danda'a? Vaaziliin dhaamee akkaataa inni taphatamu natti agarsiisaati vaaziliinii fudhee nu faana ammas. Wasaa kunooti vaaziliin dhaamee akkamitti taphatamaa daraa rabbii natti agarsiistu. Tapha kana taphachuun keenya dirqama warootaa dhugaa rabbicha taphanni tamayyinus. Kana qofaa miti rakkina guddaa kan yeroo kana keessatti fidaa jiru keessa inni guddaan maayini. Biyya kana keessa seerri hin jiru moo akkamittiin oksijiinii manni qorichaa tokko seera qabeessaan irra kaa'ee dhaqee raawwatee namni biraan baasi ofitti jedhee ofitti baasisee raatee du'a namicha kanaaf sababa ta'a. Harka keetiin akkoo akka inni jedhetti ana tajjeesee hin ajjeefne harka keetiin akka ittiin qabdee gootee iyyisiiste keessaa baasuun qabdu. Paastariin immoo na dhaabuu hin dandeessanu jedhaa jiru. Mee kanaaf maal qabdu sun? namadde I don't care na dhaabuu hin dandeessanii. Amma torban kana meediyaa I don't care na dhaabuu hin dandeessanu kan jedhuun deebisanii jiru. Kana qofaa miti immoo ooluta yeroo kana keessatti immoo paastariin biraallee ammas hospitaala keessaa fuudhanii dhufanii. Maashinii irraa buqqifnaa hin du'aadha. Dhalli namaa maashinii kanaan jiraata. Meeqaan bittan? 13,000 binne manni yaalaa falan qabu kanaan booda. Paastariin kun akkam godhan itti baasan immoo itti hin baasne kan jedhu gaaffii guddaa kaasee jira. Akkaataa jaarratti baasanii fi mucaan kanaan booda maal ta'e kan jedhus wajjin kan irraallu taa'uu ruuta. Kana qofaa miti immoo paastariin inni nu sila jenne immoo akka isaan hidhamanu namoonni baay'een gaafachaa jiru. Raajii attuunii fi raajii sobduu raajii cabarbaarii raajii masarat taayee ifayyita jechuun akkuma amala isaanii kaleecha baranii gulukoosii irraa baasuudhaan kun obboleessi kun du'aasaa argameera jechuudha. Gaafa nuti kaleechuma iyyuu zayitii gurguran bishaan gurguran waldaa kiristaanaa keessa dhaabbatanii Yesuus siree baadhaa deemaa isaan gastaawosii qabsiisanii kiristaanummaa keenya gadi buusanii atanii maarrabiyaadha. Oroota anis irraanfadheera isinis naan hin jettanu maa inni rakkinni keessa yeroon irraanfadhe ati jechuu qabda salaamataa naan jechuu qabda. An waan saawwal anuma anarraa qofa maafi. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan amantaan bara amantaan musliim amantaan kiristoos amantaan ortodoksii amantaawwan gurguddaa beekamoo fi jaallatamuun addunyaa kanarra sordoftan isin ummanni koo nagaa fayyaa biyyi nagaa maatiin nagaa. Niqiluudha mo'antee. Bataskaana gubnu hin qabnu bataskaana nu jaarranne arsiif baaleef shawaa keessatti bataskaana nu jaarre namni nu jaarre waan qabeenya keenya hin jaarranne waan obboleeyyan keenya keessatti rabbi kadhatan masgiid nu jaarranne akkamii gubnu. Warri gurmeessanii as ergan kun sun diina kan amantiitu. Warra amantiin nama walitti buusuu barbaadu. Warra gosaan walitti sin buusuu barbaadu. Warra sabaaf sablammii walitti sin buusuu barbaadu. Ilma haateetis yoo taate baqadhu ofirraa fageessi. Warri sirna cunqursaa haaraa ijaaruu barbaadu. Warri abbaa irree ta'ee biyya san ammallee dhiitee bulchuu barbaadu. Gooftaan isaanii tama duri dulloomtu shamtu tabiraan qabdu. Nu waliin ka jiraatu miskiinni nu wajjin qotatu. Kan wajjin nagadatu. Kaarraa gabuu yoo bule boru wajjin nyaatu. Kan irraa ergifannu. Irraa liqeeffannu.
waan wale tokko hin qabu jechuudha. Akkasi jaalalli nu beek jaalala amantaawwan gidduu lamaan keenya jiru nu ijiru nam tokko irraa jalqabdee wal nyaannaan dhugaa rabbicha tarkaanfii gurguddaa sanarratti fudhatamuu qaba. Kan qaldiidha ummanni keenya tokkummaa isaa eeguu qaba yeroo kamiinuu taanaan tokkummaa keenyatti namoonni baay'een ni inaafu tokkummaa kana nu keessaa balleessuu barbaadu tokkummaan jidduu keenya yoo dhibame ammas rakkina guddaatu balaawwan guddaatu namootni baay'eetu nu nyaachuudhaaf uummataa jira rakkina kana obbiraa facaasuu qabna jaalalli keenya akkas ture. jaalalli nu beeknu kana ture ummatoota keenya namoota keenya jidduutti jaalalli duraan ture kana ture jaalala kana deeffachuu qabna ummanni keenya akka hin boorcamneedhaaf ta godhamuu qabu hunda gochuu danda'u qabna ኦርቶዶክስ በሰፊው መበቀል አለባት የአርሲን ጉዳይ ሙስሊምም በሰፊው መበቀል አለበት የአክሱምን ጉዳይ የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ቆይ ለምንድን ነው ማናስበው አሁን አንተ ይሄንን ቪዲዮ የምታየው ኦርቶዶክስና የሙስሊም ጓደኛ አለ የሙስሊም ጓደኛ አንተን ኦርቶዶክስን አላናገረህም ብሏል የጥላቻ ንግግር ተናግሯል እንኳን ሊገል አንተ ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ የምታየው ሙስሊምም ከሆንክ ያንተ ጓደኛ ኦርቶዶክሱ ጓደኛክ ማለት ነው አንተን ሙስሊምን አላናገረህም ብሏል ሙስሊም ነው ብሎ የሆነ የጥላቻ ንግግር ተናግሯል ሙስሊም በመሆን ምክንያት አልተናገረም አይታል እነሱ ናቸው ትክክለኛ ሃይማኖታቸውን የሚወክሉት ገብቷል የሆነ ግሩፕ ገደለኝ ነው እንጂ እንትን ሃይማኖት ገደለኝ ማለት የለበም ማንንም ሰው ለፖለቲካ ፍጆታ ብሎ ይሄንን ነገር ስለተጠቀመ ዘላ አትግባ በተለይ እዚህ ትውልድ ከሆንክ የዚህ ትውልድ ወጣቱ ማለት ነው ዘላ አትግባ ጅላቱን ስለዛኛው ከሰሙ ይስሙ ለታላላቆች ናቸው የሚሰሙኛል ብዬ ማላስብ አይስሙ ግን ይሄኛው ትውልድ ሞኛቱን እና ጓደኛ አንተ ገለለ ታዲያ መተ ኮሜንት ላይ መዋጋት አለብን ራሳችንን ማስከበር ግደለው ጓደኛን ለምን አገደለው እሱም እኮ ኦርቶዶክስ ነው አንዴ ግደለው እሺ እሱም እኮ ሙስሊም ነው ጓደኛ ግደለው ይሄንን ስል እዛ ለሞቱ ሰዎች እሱ በቃ ፈጣሪ ይፈርዳል ወይ መንግስት ያይላቸዋል ግን በሃይማኖት አታድርጉት የሆነ ግሩፕ ነው የሆነን ሰው የገደለው አክሱም ላይም ቢሆን የሆነ ግሩፕ ነው የሆነን ሰው እንደዚህ ጥቃት ያደረሰበት አርሲ ላይም ቢሆን የሆነ ግሩፕ ነው የሆነ ግሩፖች ላይ ጥቃት ያደረሰው አለቀ በቃ እንጂ ሙስሊም ኦርቶዶክስ ምናና በቃ አትጠቀ እስቲ መጠቀሚያ አትሁኑ እስቲ በቃ እየተጠቀሙባቸው ነው ይሄው አግኝተዋል አሁን ውጤታቸውን እያገኙ ነው እንተነስተን ዋጋ በድሮ ዘመን አባቶቻቸው ሃይማኖታቸውን እንዲያስከበሩ አባቶች ናቸው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉት እነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉት ነው አንተ አሪያ ማድረግ ያለበት እንጂ አባቶች እዚህ እንትና ምየንትና አይደለም ገብቷል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉትን ነው መከተል ያለበት አንተም ቢሆን ቁርአንን ነው መስማት ያለበት ከኦርቶዶክስ ጓደኛን ገደለው እስቲ ወንድ ኮንሽ ሙስሊም ጓደኛሽን ገደያታ በቃ ይሄ ነው ገብቷል አገናዝቡ ሃይማኖትም ያንን አይልም እንኳን ምድራዊ እንትን ይቀር ዱጋን ጀሩ ከና ጓደኞኒ ኬኛ ባይ እንጀሩ ከን ክርስቲያን ታአኒ ከሙስሊም ታን ባይ ይጀሩ ነሞተሰና አከቴ አጄሱ እንደንደኝ ሁንዳ ነምኔ በራሳ ባኩመሰን አቶ እንዲገኝ ወለላሉ ቀምነ ከንዘ ጋፊ ጉዳይ ገረብራቲን ሞረክኒ ኡመተ ኬኛ እንደተቆፋማይኒ ረክና ጫቲቱ ጀሩ ረቢኮ የዘንድሮን ጫና ጋዴና ጫት ዋጋ አልቻልንም ረቢኮ 500 ብር ይዘን ሄደን ቆሎ ግዙበት ይሉናሩ ረቢኮ ጫት ካሚ ካልካመ ረቢኮ በቀን 9 ጊዜ ነው የሚበለው ረቢኮ አንበጣ በለው ረቢኮ እኛ ሽኬታ መተን በዚህ ኑሮ ውድነት ምሳ እየሸወድን እየኖርን ረቢኮ ኢትዮጵያ ህዝብ ሊያይልን ይገባል ረቢኮ እኛ ቃሚዎች እሺ ኡጋንዳዊ ነን እኛም እኮ ኢትዮጵያዊ ነን ይሄ ነገር ሊታይልን ይገባል ቃሚ ካልቃመ ኢትዮጵያ ላይ ድርቅ ነው የሚወርደው ረቢኮ ኑ ፈላላሙ ጫቲን ባየ ጀባቴ ጀር ጫቲ መሌኑ ጅራቹ ደንዳንጅሩ ረቢኮ ዋተኮ ዱላዩ ከከደገን ረቢኮ አተው መሌ ጫቲን አከን ጀባቴ እንዲከኝ ይደገኝ ጅራ ከናፉ መለተኮ ኡመቹ ቀም መለኑ ኡመኑ ከሳንደ ተኮቦ ራስን በራስ ማገት ይሄ ነገር ይታይልን ራሱን አግቶ ገንዘብ የጠየቀው ግለሰብ ከነገንዘቡ በቁጥጥር ስር መዋሉን በኢሳት ፖሊስ ያሳወቀ ይገኛል የምትመለከቱት ግለሰብም እንግዲህ በወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ዞን ቃብትያ በተባለ አካባቢ ላይ እንግዲህ ተፈሪ የተባለው የምትመለከቱት ወጣት ራሱን የታገተ በማስመሰል ከሌሎች ሁለት ተባባሪዎቹ ጋር በመተባበር ማለት ነው ወደ ወላጅ እናቱ ስልክ በመደወልና 200 ሺህ ብር ካላመጣች ልጇ እንደሚገደል በመናገር ከናቱ ጋር በመደራደር 120 ሺህ ብር እንድትከፍል ያደረገው ግለሰብ ከነገንዘቡ በበረሃ ላይ ማለት ነው ነው ዲቤጅ ራማቲ ራሳከስ ጀሌ ገረብሪኩ መዲበለማ ፉዴ ገሩሙ ቀበሜ ጀረ ዘደሜ ጀረ ገረብራቲ ነው ፓስተሩ ንከኛ ገረ ከሚና ከዘረዴ ማጀሩን በራንድሩ ፓስተሩ ንቱኩ ዋይ አማንታ ሰናሶንቴን ዋይ ፓስተሪቲ ከንዱበታቸው ጋብቅና እንዱዋል አሊናማ ማሽኒ ከናንጅራት መቃምት ኩማ ኩዳ ሰዲም ብነ ማን ያላ ፋላን ቀቡ ከናን ቦዳ ገሎ ደኒ ገሽኔ ማናጅራ ከነ መለጅራችሁ እንደነ ከነ ማታ አመጋፈ ጉያ ሳተ ደኒ
fayyuu danda'u kanaan booda nu hin dandeenyu kaanseriin isaa amma fayyuu ol ta'eera operaasyoonii gochuus hin dandeenyu jedhanii riisitii nu kennanii isaan gaafa isaan tuquran basaatu nu gargar lakki nu achi dhaqna jenne makiinaa 7,000 kontiraata qabanne sulultarra Waaqayyo jabaan qabi namichi aman sat amma yeroo kana na wajjin deemuun sii kennameera gadhiisa 2-3 galata ይገባል ምስጋና ይገባል Hallelujah! Iski waaqayyo guddaa jira seesadi. Namni namani yoo jiraate yoo fayyee jiraate baganuu fayye. Rabbiin waan hundaaf immoo sababa godhee jira kan jedhu amantii hundaanuu ni beekna namni tokko dhukkubsatee hospitaala deema yommuu carraa akka kanaatti fayyuu argate baga rabbi fayyisee jenna haa ta'u malee wanta kanaa kun baay'ee riiskii qaba jechuudha. Esenatti mun barbaade. Namadde I don't care. Nadaabun dandeessani. Amma torban kana meediyaarraa raajiin masarat nama jeesse maal yeroo namni kaleessa dheen gadda fayyuu naan lallabduu akka kana maaltu si dhoowwe nama jeesse maal godheen nama jeesse nan kadhadheef kadhachuun ga'ee kooti fayyisuun ga'ee waaqayyooti akka waan mucaan sitti du'e hospitaala bahee dhufeen gargaarre hospitaalatti immoo deebi'e oksijiiniin kan hospitaalaati hin du'e immiliyees lubbuun lakkoofsan qabne guyyaa gara guyyaatti jaamaan meeqa banamee naafti meeqa diriiree du'aan meeqa du'aa ka'e maaf hin dubbanne yeroo sana maaf hin dubbanne maaltu si dhowwe yeroon birrii miliyoonota hedduudhaan hiyyeessa gargaarru yeroo du'aan meeqa ka'e dhibeen qoricha hin qabne kaanseriin meeqa dhibeen qoricha hin qabne sooriyaasisiin meeqa kaleen feelte meeqa gaafa fayyu guyyaa tokko namni poosti godhen jiru arra namichi kadhatam naan duuna amma tun si kadhadhu yoo duute dhimma koo miti maal guyyaa waaqayyoon si oolchaan Abrahaam biyya abbaan amantii keenyaa udu'eera aniyyuu guyyaa kootti nan du'a toon duuta namadde I don't care nadaabuun dandeessani ምናልባት በዚህ ሰሞን በሚዲያ ላይ ወጣ ሚዲያ አራቲን እንዳበጠሚቲ ወጋ ባየን ደርቤ ዱፌ ሰሰነ ዱርዴፍኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ረስ ፈይሳዳ ቦሪስ ፈይሳዳ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮለት ሰውየው ሞተ ነብዩ ሰውን ገደለ ያላችሁ በሚዲያ ላይ የምታውጁት እዚህ የምትመጡት እንድጸልይላችሁ የኔ ድርሻ ለእናንተ መጸለይ የእግዚአብሔር ድርሻ እናንተ ሰሙኖ ጂንቀምነ ቢሮ ሰይጣናት ሚዲያ ራዲቤንቱ ምን ሆጂ ሆጀዱ ገዲታይ ዮሲ ገለ ኮሲ ገደኔ ጂኒ ሰነ ሲገ አባምና አከስ ዘደኒ ዴቢ ኡመተ ከናፍ ዴቢ ሰኒ ጅሩ ነምኒ ነዳቡን ደንደኡ አኖጂ ኮነኑ ጀዳሰን ኢዩኒ ደንደሱ ዘደኒ ዋን ባየዱበተኒ ጅሩ ዳጌሰኒ ገረብራቲኑ ጆሌ ዱርባ ከደተኒ ካተኒ hamma lubbuun isaa baatutti na kadhate irra deddeebi'ee na kadhannaan hin kenneefi. Koy asumatti anis si kadhuunaan kennitu. Maali uummanni qaanii hin beekne kun. No akkati yaadde miti akkati yaadde adara rabbi akkati yaadde miti akkati. Gaafan kenneefi jedhu banee ilaalee hin taaneef natti fakkaata. akkatti miila hama mataan alaale jechuudha ejaan taaneen alaale ija diimaadhaan alaale maaliif barbaachise akkas wal gochuun wama qaban irraa namaa kennanii wama qaburraan sii kenneeme eessaan fida kan biraa maaf akkanatti nama laalta sanuyyuu immoo taaskiin deemurraa birrii taaskiiti jedhee birrii 20 ofirra kaa'adhee 20 irraan 10 sii kenne wama qaban irraa qabaaf osoo hin taane wama qaburraan sii kenne jechuudha. Digdama seenatti fakkaata akkas banee ilaalee gaafa 10 ta'u akkatti na ilaalee jechuudha. Barbaachisu akkas wal gochuun. Akka kana wal gochuun barbaachisaadha silluma. Ati akka kam nu gooti. Ati sila waan hin taane yaaddee jirta.
kana caalaa deemuu hin dandeenyu kana caalaan deemu asitti dhaabbadhu wantan obboliiwwan hundatti dhaammadhu wantan dur jedhe amma asitti deebi'u akka rabbii jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin na argaka keessotti gubadhu eenyuun akkas jedhe kan jedhu gaaffii keessan harraati sagantaa harraaf qaba kana fakka sagantaa biraatti awruta ani ansuutu ati eenyu ta'e kommenti jedhe tabarishke akka ni hulaa